Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel, Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. Kayamtoota daawwattoota channel Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii bagi jiraattan isin jecha guyyaadha sagantaa kalee yookaan immoo guyyaa roobii waa'ee when you are out of many jirurratti conversationii gabaabaa isaa isinii qopheessee isinii dhiyeessee jira. Akkasumas conversationii kan yookaan immoo haasaa kan akka dhageeffattanii irraa barattan isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu haasaa bakka lama sadii qoodee isinii dhiyeessuuf deema. Hundi keessaniyyuu akkaataa ani isinii dhiyeessu kanaan irraa fayyadamuu akkasumas immoo wal gaafachuu qabdan jechuudha. Okay, conversation 1. Can I borrow 100 Ethiopian birr? Can I borrow 100 Ethiopian birr? Qarshii Ethiopia birii 100 naaf liqeessuu dandeettaa? Okay, sure. Why do you need it? Hin danda'ama. Sure. Why do you need it? Maaliif barbaadde? I want to buy something. Friends will lend you money when you broke. I want to buy something. Waa wayii bitachuu barbaade. Friends will lend you money when you broke. Hiriyyaan qarshii namaaf ni liqeessa yeroo ati qarshii hin qabne. Okay, I will lend you as long as you pay them back. Okay, I will lend you as long as you pay them back. Okay, siifan liqeessa yoo daftee kanaaf deebisu taate. Okay, conversation lammaffaa akkas jedha. Do you have extra money? Do you have extra money? Qarshii tirfii yookaan immoo qarshii hafte qabdaa? How much do you wanna? How much do you wanna? Meeqa barbaadde? 100 bucks. Qarshii 100 barbaadde. Here you are. Ila kunooti. Here you are jechuun kunooti yookaan immoo ila kunoota akka jedhamu jechuudha. Here you are. Kunooti. Thanks a lot. Baay'ee galatoome. Thanks a lot. By Egalatom. This is conversation 2, and we're gonna see now conversation 3. Kan sadaffaa lallachuudha. Conversation sadaffaan akkam jedha. Can I borrow some money? I'm broke. Can I borrow some money? I'm broke. Qarshii wayii naa liqeessuu dandeettaa? I'm broke. Ani qarshii hin qabu. Okay, how much do you need? Meeqa barbaadde? How much do you need? Meeqa barbaadde? 500 birr. Qarshii 500 barbaadde. 500 birr. Qarshii 500 barbaadde. Sure. Hin danda'ama. Here you go. Ila kunooti. Here you go. Ila kunooti. Thank you. Baay'ee galatoomi. I will pay you back soon. Thank you. Baay'ee galatoomi. I will pay you back soon. Dafee siif deebisa. Yookaan immoo yeroo gabaabatti siif deebisa. This is conversation number 3. Kabajamtoota daawwattoota channel Ako English with Oromic barumsi hadhaaf qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaata kutaa itti aanutti hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa isin jecha barumsi kiyya torbaanitti kan isin dhiyaatu akka naaf daawwattan akka irraa barattan isin jechuun yeroo hundayyuu affeeraa kiyya channel kiyya subscribe like share gochuun na bira dhaabbadhaa isin jechuu fedha. Have a nice time. Bye. Love you all.